Walqunnamtii saalaa ammam turuu qabdu? Dhiironni hiriyaa keessa gammachiisuudhaaf yookiin immoo haadha manaa keessa gammachiisuudhaaf walqunnamtii saalaa irratti daqiiqaa meeqa turuu qabdu? Daqiiqaa meeqa turuun qabaa? Akkas namoonni baay'een gaaffii nu gaafatu keessaa tokko waan ta'eef. Egaa akkam jirtu nagaa koo isin dagannee kun Dooktar Naafii Argeetudha. Kun immoo toora yuutuubii keessanii Dooktar Naafii Argeetuu ofishaal odeeffannoo fayyaa mana keessan teessanii bilisaan kan argattanidha. Namoonni mana kanaatii fi haaraa taataa yoo jiraattan sabskiraayib gochuudhaan maamila ta'aa isiniin jenna. Namoonni immoo maamila taataa jirtan immoo mallattoo notifikashinii tokkodhaan ammas nu hordofaa isiniin jedha. Egaa mana yaalaatti nama hedduu yaalaa oolla. Keessumattuu immoo fayyaa nafsaalaa irratti yookiin immoo ogeessa fayyaa nafsaalaadhaani kan irratti isin hojjedha waan ta'eef gaaffii namoonni nu gaafatanii fi namoota hedduu kan ta'e keessaa tokko rakkoo dafanii fixachuudhaan namni baay'een hin beeku. Dhiironni baay'een ofirratti hin beekanii kan ofirratti beekanii mana yaalaa dhufan jiru. Kaan immoo bakka walqunnamtii saalaa sirriitti parformii godhaan jira jedhanii kan yaadan jiru. Kan immoo haadha manaa isaanii yookiin immoo hiriyaa isaanii hin gaafanne illee jiraachuu danda'u jechuudha. Mee dhimma rakkoo dafanii fixachuudhaan wal qabatee akkamitti fooyyessuun danda'ama? Yaalii akkamitti jira? Mana keessan keessatti maal gochuu qabdu? Maaltu immoo nama saaxila kan jiru baruun barbaachisaadha jechuudha. Warri gaalatti sin gallee warri gaala keessa jirtanis wanti kun sin laallata. Dhiiras dubartis waan ta'eef dhimmi kun immoo rakkoo dhimma rakkoo dhiiraa qofa osoo hin taane rakkoo dubartootaa illee waan ta'eef jechuudha. Egaa akkuma beekamu rakkoo dafanii fixachuu yeroo jennu yeroo dheeraadhaa fi dhiirri tokko qaamni saalaa isaa qaama saalaa dubartii keessaa akkuma seeneen daqiiqaa tokko gaditti ofirraa dhangalaasu yookiin immoo sanyiin dhiiraa yookiin ispermiin irraa baay'ee yoo ta'e rakkoo dafanii fixachuu jechuudha. Egaa sababa kanarraan kan ka'e haati manaa utuu fixatiin yookiin hiriyyaan utuu fixatiin innis immoo yeroo dheeraa ture utuu hin jooyin godhin yeroo inni itti raawwatu ni jiraata jechuudha. Mee kanaaf rakkoon kun egaa namoota baay'ee keessattuu mana yaalatti yaalii yaallu keessatti parsantii hedduu kan qabate wantoota kanaati. Egaa qorannoo mana yaalaa yeroo dhuftanii qorannoowwan garaagaraa gochuudhaan yaalii ni ilaalla mana yaalaatti. So wantoonni kanaaf nama saaxilan maal fa'i kan jedhu ilaalame. Gama saayinsii fayyaatti wantoonni kan namaaf nama saaxilan wantoota garaagaraati. Fakkeenya waanuma salphaarraa jalqabnee dhiibbaa qorqalbii karaa walqunnamtii saalaan kanaan dura namarra ga'e dhiphina hamaa, dipireeshinii ta'uu danda'a, hirriba dhabuu, hojiin namatti baay'achuu, istireesii akkasumas immoo wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma waa'ee kanaa yaaduu, waa'ee kanaa dhiphachuu, maatii gidduu waliigaltee yookiin immoo hariiroon jaalalaa hir'achaa deemuu, wal shakkiin baay'achuu gaa'ela keessattii fi wantoonni kana fakkaatan kanaaf nama saaxilu. Gama fayyaatiin immoo dhibeen sukkaaraa, dhiibbaan dhiigaa, rakkoo narvii akkasumas immoo rakkoo hormoonii mana yaalaatti wantoota laallu keessaa inni tokko rakkinni hormoonii yoo qabaates namni tokko rakkoo kanaatiif saaxilamuu danda'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu kan biraan immoo maashawwan naannoo qaama saalaatii fi naannoo sagaraatti argaman yookiin immoo pelvic floor muscles kan jennu isaan immoo sababa garaagaraadhaan kan ka'e laaffachuudhaan kan ka'e ulfaatina qaamaa ol ka'aa yookiin immoo garmalee ol ka'aa yoo jiraates immoo rakkoo kanaatiif illee namni tokko saaxilamuu danda'a jechuudha. Egaa wanti kun mana yaalaatti wantoota nu mudatan keessaa isinitti himaa tokkoffaan kaanii fakkeenyaaf amma kana keessa hundi keessan jiraachuu dandeessu. Utumanii warmaappi gochaa jiru yookiin utuma kiis gochaa jiru utuma wal dhungachaa jiruuti narraa dhangala'aa kan jedhu nama baay'ee dhufeera. Kaan immoo qaamni kiyya ka'ee bira ga'ee akkuma seeneen sekondii lamarreen ture keessuma seenee narraa dhangala'a. Sababii kanarraan kan ka'e jaalallee meeqa wal jijjiiree haadha manaa koo irraa gargar beera jedhee kan nuuf kaasu jira. Kaan immoo akkuma seeneen daqiiqaa tokkoon turuu sekondii 30 gidduutti gaafa isheen miira keessa galtu yookiin haati manaan koo hiriyyaan isaa miira keessa galtu yeroo san narraa ba'a jedhanii kan dubbatan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Kan biraan immoo kanuma wal qabatee marsaan jalqabaas yeroo walqunnamtii saalaa godhu dafee narraa ba'a. Lammaffaas immoo garaagarummaa hin qabu jedhanii kaasan jiru. Fakkeenyaaf namoonni baay'een isaanii olaallee marsaa jalqabaa dafee irraa ba'a. Marsaa lammaffaa irratti immoo kan turan jiru. Kan nuti jedhamu hamma lammaffaa irratti immoo fixannis immoo jiru namoonni muraasi jechuudha. Namoonni akkasii jiraachuu danda'u. Dhimma kanaan wal qabatees immoo inaasuudha jechuudha. Egaa wanti kun bakka lamatti qoonnee ilaaluun ni jedhama saayinsii fayyaati. Bakka sadii yookiin lama sadiidha. Tokkoffaan laayif loongii yookiin immoo jalqabuma walqunnamtii saalaa gochuu irra jalqabanii kaasanii hanga ammaatti kan jiru yoo ta'e kun kan piraayimii yookiin immoo waanuma jalqabaa kaasee ture jechuudha. Kan biraan immoo ijoollummaa irraa kaasanii gammaatti seeggaa yookiin immoo fedhii ofiin ofirraa baasuudhaan of gammachiisuun kunis immoo rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef kun kan jalqabaa kaasee turudha. Inni lammaffaan immoo sekondarii kan jennu yookiin immoo akweerdi kan jennu fakkeenyaaf performaansiin keessan gaarii ture kanaan dura haala gaarii walqunnamtii saalaa gochaa turtanii yeroo gaarii fixaa turtanii yeroo booda kan isin mudatu yoo ta'e inni kun akweerdiidha. Baay'inaanis yaalii ni argata. Inni jalqabaas immoo yaalama jechuudha. So rakkoowwan kunniin naaf nama saaxiluu danda'u jechuudha. Egaa mee kana hir'isuudhaaf yookiin immoo wantoota kana walqunnamtii saalaa irratti dafanii fi xurruusuudhaaf akka dafee hin fidneef maal gochuun qaba manatti utuu mana yaalaan dhufeen jettu. Baay'ee geessan mana yaalaa dhuftanii yaala argachuu dandeessu. Tooftaa garaagaraas immoo yaaltanii ta'uu danda'a. Egaa wanti kanaan duras dubbachaa ture ammas dubbadhu keessaa inni tokkoffaan dhiphina sammuu hir'isuu, sochii qaamaa gochuu, eksarsaayisii gochuun kun gaariidha sappoortiividha waan ta'eef. Kan biraan immoo wantoonni garaagaraa ni jiraatu fakkeenyaaf amma qorichoonni garaagaraa kennaman jiru. Tooppikaalii
kan dibataman qorichoonni dibataman dilee spray kan jedhamu kun akka spreetti kan kennaman jiru. Inni dabalataan immoo kondomii fayyadamuun keessumaatti abbaa manaa fi haadha manaaf kondomii fayyadamuun ulfaataadha. Garuu kondomii fayyadamuun xiqqoo dilee gochuu danda'a. Kan biraan walqunnamtii saalaa yeroo gootan tokkoffaa the 3C kan jennu jira. Dhiirotaaf confidence, calmness and control. Kana jechuun dhiphina malee kaleessa narraa dhangala'eera yookiin immoo kaleessa akkas ta'eera jettanii yaadaa dhiphachaa osoo hin taane baay'ee rilaaks gootanii konfidensiidhaan deemuu walqunnamtii saalaa gochuu tasgabbiidhaan asii gadi yeroo tokko ariitiidhaan daftee amma deefinarraa bu'uu danda'a jettee akkuma qaamni haalaa kan ka'anii deemta yoo ta'e deefisirraa dhangala'uu danda'a. Kan biraan of to'achuu baay'ee garmalee of gochuu hin taane rilaaks gootanii of to'achuudhaani walqunnamtii saalaa gochuun tokkoon gorfama. Kan biraan immoo distraction technique kan jedhu jira. Fakkeenyaaf amma yaada keessan completely sarara gochuu osoo hin taane fakkeenyaaf yaada keessa waan biraa yaada yookiin immoo yaada keessan rilaaks gochaa haala kanaa yoo deemtes tursuu danda'a. Egaa yeroo sanatti dhimma kanaa waa'ee koomentii irratti guyyaa tokko maxxanseenaan koomentii irratti namni deemaan jedha. Yeroo sanatti waan biraa yaadu miti utuu dhuftee qawwee natti natti yookiin immoo xiyyiitii natti natti nagoonaan jedha. Tokkoffaa maal naan jedhee waa'ee mana kiraayee yaada waa'ee liqina irra jiru yaadame walqunnamtii saalaa godha jechuudha. Actually tooftaa garaagaraa fayyadamuu dandeessu suni tokko kanadha. Kan biraan immoo wanti godhamu walqunnamtii saalaa dura wantoota godhamanii keenya dubartiin tokkos akka ishiin daftee fixxuu fi baay'isee dubartoota parsantii 20 gadi kan walqunnamtii saalaan xumuru. Isa indirect stimulation waan jiraateef xumuru malee jechuudha. Kanaaf warmaappii, kiisingii, sukkuummaa waan garaagaraa gochuudhaan haala kanaan kan jalqabaa kan akka inni dafee dhangala'an gochuun hin danda'amu. Yookiin akka isheenis akka ishiin daftee fixattu gochuun hin danda'amu jechuudha. Kan biraa waan isin manatti gootuu qabdanii qorichoonni jiru. Qorichoonni jiran maal akka ta'an isinitti hima dhumarratti mana yaalaatti qoricha akkamii akka laannu jechuudha. Gosa teekniikii lama jira. Teekniikii kan biraan tokko maallaa paawus skiizing teekniikii jedhama. Skiizing teekniikii jechuun maal jechuudha? Keenyaaf walqunnamtii saalaa gochaa jirtu ajenda. Walqunnamtii saalaa gochaa jirtanii gaafa ispermii sirraa dhangala'uuf miirri isaa sitti dhufu keessaa baasta. Achi booda ati manaan kee bakka gilaansii mataan qaama saalaa kee fi qaamni isaa bakka itti wal gosana harka isheedhaan skiiz gochuu jechuudha. Akkas hin deebi'a yeroo sana harkaan akkas qabdee skiiz gochuu yeroo sana kani bahuuf ture sun hin deebi'a waan ta'eef gargaara abbaa manaa keessan yookiin immoo hiriyaa keessan haala kanaan gargaaruu hin danda'ama. Tooftaa saalaa dandeessu viidiyoo isaas tarii yuutuubiin nu adabuu danda'a waan ta'eef waan kana kan hin kaafnee fi inni kan biraan immoo stop star teekniik kan jedhu jira. Kana jechuun maal jechuudha? Walqunnamtii saalaatu gochaa jirtanii gaafa ispermiin dhangala'uudhaaf miirri dhangala'u isinitti dhufu sana maal gootu hin dhaabattu yookiin immoo keemuu sochii hundumaa dhaabdanii xiqqoo gaafa inni ol deebi'u sana immoo itti fuftu jechuudha. Akkuma kanaan gochaa tursuun hin danda'ama haala kanaan fayyadamu. Namoonni baay'een mana yaalaa dabra dhufan baay'ee isaanii nan gaafadha. Tooftaa kana baay'een akka isaan fayyadaman natti himi jechuudha. Inni kan biraan immoo qorichoonni mana yaalaa kennamu jiraata. Qorichoota mana yaalaa kennaman keessaa tokko kaawunsiliin gorsiin kennama. Kan biraan immoo qorichoonni akka SSRI kan argaman jiru baay'inaan kan laannu qorichoota dilee godhan. Daa'u namoonni baay'een qorichoota yaalii kana yeroo laannutti daqiiqaa tokko sekondii 30 dura daqiiqaa 10-15 ta'e deebiin irraa boodee nuuqannas ta'a daqiiqaa isaa nuuqannas illee kan mana yaalaa bira dhufan baay'ee isaanii jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan gochuun hin danda'ama. Haala kanaan to'achuu hin danda'ama. Qorichoonni kun garuu kennamuudhaan dursa nu biratti maalla qorannoowwan hormoonii hedduu goona. Hormooniiwwan kanneen akka Prolactin, LH, TSH kan kana fakkaatan goone erga laallee booddeedha qoricha kana kan laallu jechuudha. Kanaaf qorichoonni yaaliin isaa hin jira. Mana yaalaatti nama hedduu dhufee yaalamaa jira. Nama hedduu dhufee yaalamaa jira. Yaalii isaas argachaa jiru. Isinis yaalamuu barbaadde lakkoofsi bilbilaa pilee ta'aa jiru jalatti argamu kanaan bilbiltanii beellama kan ittiin qabattan qofadha. Hubadhaa. Ani silkiidhaan nama keessummeessuu hin danda'u. Narkan jiru bilbilli beellama qabatanii dhufu barbaadde gutee qofa akkas godhaasin jechuun barbaada. Kanaaf haala kana gochuudhaan to'achuu hin danda'ama. Dubartootaaf immoo dhaamsan qabu yoo jiraate. Keessattuu yeroo baay'ee dhiironni maal jedhu rakkoon akkasiin qabuun ture rakkoon akkasii dhiyoo na mudate hojiin itti baay'atee kana ta'e ati manaa immoo bakka biraadhaa barattee dhuftee bakka biraadhaa gootee dhuftee yookiin immoo kanaafidha jettee nyaara natti guuttee achirraa galagaltee rafti jedhanii kan yaadan jiru. Dhugumas ni jedhan mudannoo na mudachaa oolu waan ta'eetiif. Kanaaf isinis immoo yeroo wanta akkasirratti argitanii obsuudhaan ayee abshii lakkinsirraa jabaadhu jechaa yookiin immoo mana yaalaallee fiduudhaan. Kan isin tolu dubartoonni ati mana baay'een abbaa manaa isaanii fidanii kan dhufan jiru. Hedduu keessattuu namoonni magaalaa kanaa baay'ee isaanii jechuudha. So jajjabeessuudhaan tokko maal naan jedhee narra baatee nan balleessin narra baatee nan xureessin naan jettee jedhee kan natti jedha fakkeenyaaf ammam saayikooloojii namni kun ammam miidhamuu danda'a jettanii yaaddu. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuuf hin gaariidha. Marsaa tokkoffaa keessattuu dhiironni baay'een isaanii xumuru yoo daqiiqaa tokko gadte yoo baay'ee gadi ariifate ta'e mana yaalaa kottaa yaalama. Kan lammaffaas akkuma kana dhabee isirraa baay'oo ta'e. Kanarraa kan hafe marsaa lammaffaa irratti dubartoonni baay'ee yeroo isaatti kan enjoy godhan jechuudha. Haala kanaan dhimma kana yaalamuu hin danda'amu. Rakkoo kanaan wal qabatee keessattuu dargaggoota waan dhaamu wantoota akkasii argatan qoricha Vaayigiraa garaagaraa fudhachuun rakkoo kana furuu hin danda'u. Qaamni saalaa keessan amma akka inni gochuu danda'a. Ajjijoo keessa fayyaa malee akka hin fayyadamne rakkoon akkasii yoo isin mudate wantoota amma isinitti hime hundasaa gochuudhaan yaala.
Dabalataan immoo wanti kun yoo si rakkise mana yaalaa kottaati qorannoo godhaati yaaliin jira. Yaaliin dhimma kanaaf kennamu jira waan ta'eef yaalii barbaachisu hundumaa argattanii galuu dandeessu jechuudha. Kanarraa kan hafe sodaachuurraan kan ka'e namoonni mana keessan keessa teessanii eenyutti ni madha jettanii yaaddoftanii haati manaas abbaan manaa kora keessa rakkoo akkasii qabaachuu beektanii akka itti himtan sodaattanii fidaa kottaa rakkoo hin qabu yookiin immoo itti himaa hin yaalla yaaliin isaa jira waan ta'eef sirriitti yaaliin ni argata. Kanas niin jechuu barbaada. Egaa namoonni teessanii hordoftan kuni toora yuutuubii keessan Dr. Naafi'eel Geetoo Ofishaalidha. Odeeffannoo isinii kennerraa barumsa guddaa argattanitti jedhee yaada. Namoonni immoo gaaffii garaagaraa qabdan yookiin dhuftanii waliin mari'achuu barbaadan gaaffii jechuun kun mana yaalaa dhuftanii dhimma fayyaa waliin mari'achuudhaaf qorannoo fi yaalii argachuu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa asii gadi irratti argamu bilbiltanii beellama qabatanii dhuftanii yaalamuu baruu hin dandeessu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Sagantaa kana immoo qopheessee kan isinii dhiyeesse Dr. keessan Dr. Naafi'eel Geetoodha. Fayyaa dhabinaa.